waraan kibbaa hoogganaa kan ture ammaan barri isaatti tureera fagoodha. Egaa inni kun inni barxiyoo kun goollichatti hoogganaa haa jedhamee karaa miidiyaa irra akka meeshaa propagaandaaf ololatti dhimma haa ba'amu malee goollichi waggaa 3 har'aa jechuun 2017 irraa kaasee zoonii kibbaa walumaa galatti zoonii kibbaa keessatti wanti hojjetamu wanti raawwatamu hojiin rogu hundaa kan idila waliigala karaa jaalgoollichaatiin quba qabaatamee osoo hin oofamne miidiyaa qof irratti jaalgoollichi hoogganaa ta'e jedhanii suura kiyyaaf barreeffama gargaraa walitti maxxansanii editing systemii miidiyaa fuul miidiyaa addunyaatiif waan adda addaa irratti kana fidanii malee dugdi kiyyu duubatti da'oo godhatanii waan adda addaa raawwatanii waan ta'eef inni kunini eenyummaa koofis malu anaafis malu kan jedhu ture isuma kan waliin ammoo dhiibbaaleen adda addaa yeroo adda addaa zoonuu kibbaa keessatti hangi even sadarkaa ajjeechaa yaalii ajjeechaa narragaa'ee ture waldhabbiin guddaan gidduutti taa'ee adeemsi heeraa hin jiru pirinsipilii irratti waldhabne heeri irratti waldhabne naamus irratti waldhabne akkanatti socho'uu hin qabnu dhatti kun hin baasu qabsoof yoo ta'e daandii qabsoo isuudhaaf qajeelaa irratti waliin masakamuu qabna akkaataa pirinsipilii fi caasaa hooggansaa inni amma jirtullee sirrii miti waa hedduutu fooyya'uu qaba tariiti yoo kan hooggannaan jettan taate sirnatti of deebisuudha reesu ubaaromsu sirnatti of deebisuudha jedhu gaafii keessa kanan qabaachaa ture waggaa 3 kana waldhabbiin kun baay'atee sadarkaa doorsisaa fi wantoonni adda addaa sadarkaa namiidhuu fi even isolation keessa nagalchanii akka aadaa warri habashaa qumsir jedhe sana mooraa qabsoo keessatti hidhaan dhaabbiin irra ga'ee ture sadarkaa lubbuu kiyyaa sodaatee gara eenyu meeqa siroorrisu kaasu sodaachisu eenyu inni na sodaachise qaamota istaafa zoonii kibbaa qondaalota ol'aanoo zoonii kasi waliin hoogganaa turan kasi waliin qabsaa turan jechuudha. Isaanuma. Goollichi waraana kan akka hoogganuuf gaafatamee ofumaan didee kan jedhuun dhagaye waan kun dhugaadha. Ofumaan diddee inni jedhu waa tokko jibbituus jaalattus dhiibballee si jibbisiisuu danda'a. Dabni namni si godhullee si jibbisiisuu danda'a. Diddee jirtaa gaafatamtee jirta. Yoo adeemsi heeraa hin jirre yoo adeemsi seeraa hin jirre yoo ilaameen hin jirre yoo murni tokko callaan yaadaaf fedhuu fi impoos namirraattu godhee blindfold nam godhee gara fedhetti nama deemtay ka garri ittiin nam deeman sun ammoo fuulduraaf garri fagoo nam hin geessin yoo ta'e obboleessan keenya gorsisaa ikkisiisaa yoo sin dhageenne san akkam gootere. Waraanni keessan jalqaba mootummaan yeroo waamicha godhee kaane galanii ture hidhannoo hiikkatanii yeroo sana qabsoo ilaalcha sanatti ni amanta ture moo qabsoo hidhannoo kanatti amanta tureeti jalqaba. Gaafii kun qabsoo karaa nagayaa addi bilisummaa Oromootu guutuutti qabsoo karaa nagaatti amanee gala. Hayyoonni Oromoo karaa nagaatti amananii gala. Inni kun goollichi karaa nagaatti amanaa inni kunuyyuu toofun kalee ittiin waraan biratti nejjiti yakkan sana. Karaa nagaatti yoo aman yakka maal qaba? Karaa nagaa ka dhaabni itti amanetti amanuutu cubbu moo karaa nagaa ka dhaabii itti aman subbidanii bale buutuu qajeelaadha. Abaluu kaleessa iyyuu qabsoo karaa nagaatti amana. Toof kaadhaa dhaabii kutee nu keessatti hambisee fi jechoonni akkasii daddarbatamaa zoonii keessatti ture. Haa ta'uuti inni kun qabsoo karaa nagaatti yoo amanan rakkoo maal? Dhaabattu karaa nagaatti amana. Tarii akkati dhiistee hin galle gara uummataatti hin makamne dhiibbaan sirratti godhameera yeroo sana bosonaa. Ani guyyaa dhaabni addi bilisummaa Oromoo gara qabsoo karaa nagaa biyyatti galee iyyuu zoonii kibbaa keessatti hidhama dhaabbii ta'ee jira. Waggaa 3 guutuu hidhama dhaabbii ture. Miidiyaa irratti yeroo dubbattu dhaga'ee beeka. Akka hoogganaa waraana kibbaa taatetti yeroo sana akkamiin dubbachuu dandeesse? Atiyyoo amma kan qabamtee dirqisiifamtee roorrifamtee ittiin dubbadhi jedhanii duu filatuma dubbattee lubbuu kan kee bararuu filat. Doorsifamee roorrifamee miidiyaa irreeffannaa dubbisiisu dirqisiisanii ani hidhama dhaabbii. Takkayyuu nagaan hin oolle takka sammuu nagaa hin jiraanne nama halkan guyyaa yoom du'aa bor du'aa ibsaan du'u akkas gidduutti as gahe. Kan uummanni beeka uummati naannoo beeka guyyaa rasaa kanan dhukaasanii naadhanillee jira. Goollichi kana booda kallattiin qabsoosaa maal ta'a? Maal goota kana booda? Wanti aan akka namaatti amma kana booda nan godhi jedhu waan jiru natti hin fakkaatu. Jechuun? Qabsoo kaleessa gooneerra hojjanneerra utubaan hadi dhiiban qaba hadi dhiisan qaba jedhee Oromoon ammanini akka namaatti akkuma uummanni Oromoo tokko jiraatutti jiraachuun barbaadaa jiru.